Nagee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaabuu miidiyaa hanga booddoorsuun oduu isin dhageessifnaa oduu wajjinan falmataa roorroo madda walaabuu miidiyaa irraa. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaan Maayikaamar pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay Geetaachoo Raddaa wajjin mari'achuun isaanii ifoomee jira. Kantiibaan magaalaa Kamisee kan taate adde Haajii Khadiija Haajii guyyaa har'aa boqottee jirti. Godina Salaalee keessatti namoonni yakka maleeyyii murtii seeraa malee hidhamaa jiraachuu maddeen gamasii argannee eeraa jiru. Godina Salaalee Anaadharraatti humnoonni finxaaleeyyii faannoo Amaaraa ijaarsa caasaa isaanii babal'ifachuun uummata Oromoo qeerraa buqqisuun cimee itti fufuu isaa maddeen adda addaa ifoomsaa jiru. Kunin hangafoota oduuti gara oduu babal'inaatti isin deebisnaa oduu wajjinan falmataa roorroo madda walaabuu miidiyaa irraa. Gaanfa Afrikaatti ergama addaa Ameerikaa Maayikaamar pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay Geetaachoo Raddaa wajjin mari'atanii jiran. Raawwiin walii galtee Pretooriyaa irratti xiyyeeffate akka mari'atan ibsametti mootummaan Ameerikaa bulchiinsa yeroo Tigraayiif deeggarsa taasisuu cimsee akka itti fufu ambaasaadar Maayikaamar himanii jiran. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Geetaachoo Raddaa gama isaaniitiin mari'achaa ilaalchisuun fuula marsaalee hawaasummaa isaanii irratti yaada qoodaniin walii galteen Pretooriyaa bifa guutuu ta'een hojiirra ooluu dhabuun nageenyaa fi tasgabbii naannawa kanaa balaa keessa buusuu akka danda'u Maayikaamaritti himanii jiran. Dhimmi laaftoo waraana kaaba Itoophiyaa duraan naannoo Tigraay jala turan waraanicha hordofee naannoon Amaaraatiin qabamanii jiranii fi dhalattoonni Tigraay naannawa kan buqqaan qe'ee isaaniitti otoo hin deebiin turuun Tigraay ijoo dubbiis ta'ee jira. Kun otoo kanaan jiru qoqqoodiinsi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti uumameenis naannicha muudama cimaa keessa akka jirtus ibsanii jiran. Haalota kanaan gidduutti gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Maayikaamar pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay Geetaachoo Raddaa waliin kan mari'atan ta'uu isaas ifoomsanii jiran. Pirezidaantiin itti aanaa bulchiinsa yeroo Tigraay Jeneraal Tsaadaqa Gabrattinsaayee guyyaa dura Maayikaamar waliinis mari'atanii akka turanis ibsanii jiran. Kantiibaan magaalaa Kamisee kan taate adde Khadiija Alii boqachuun isaanii dhagamee jira. Adde Khadiijaan Alii boqannaa guyyaa irraa boqotan irratti kallattiilee adda addaatiin namoonni adda addaas gadda isaanii ibsatanii jiran. Adde Khadiija Alii dhukkubsattee yeroo dheeraaf yaalamaa erga turteen booda guyyaa har'aa boqachuun isii dhagamee jira. Godina Salaalee keessatti namoonni yakka maleeyyii murtii seeraa malee hidhamanii jiraachuu maddeen adda addaa ibsaa jiru. Magaalaa Fiichee Baanaadharraa namoonni hedduun mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuu isaa ibsa. Dargaggoo Sirneessaa isheetu yakka tokko malee magaalaa Fiicheetti erga hidhame waggaa tokko ta'a jedhu maddeen akka ibsanitti dargaggoon kun hanga yoonaatti murtii tokko malee hidhamee jiraachuu kan ibsan. Sirna dargaggeessa jabaa bara fincila diddaa gabrummaa Tplf buqqisuu keessatti adda durummaadhaan fincila warra ture keessaa dargaggeessi kun isa tokko jedhu. Shamarree fi barreessituu kan taate Gurraattii Dhugaamsaa abbaa ishee waliin tibbuma kana qabamuun mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuunis ifoomee jira. Magaalichumatti namoonni hedduun osoo mana murtiitiin dhiyaatin yeroo dheeraaf mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuu isaa namoonni adda addaas ibsanii jiran. Godina Salaalee Anaadharraatti humnoonni finxaaleeyyii faannoo Amaaraa ijaarsa caasaa isaanii babal'ifachuun uummata Oromoo qe'ee isaanii irraa buqqisuun cimee itti fufee jira. Babal'ina oduu kanaatiif falmataa roorroo waan qindeeffate qaba. Godina Salaalee Anaadharraatti humnoonni finxaaleeyyii faannoo Amaaraa ijaarsa caasaa isaanii babal'ifachuun uummata Oromoo qe'ee isaanii irraa buqqisuun cimee itti fufee jira. Guyyaa kaleessaa magaalaa Salkullaatti uummata walitti qabuun ayyaana jijjiirraa bara haaraa kabajachaa ennaa turan viidiyooleen ragaa ni ifoomsa. Viidiyoon mul'atu kun yeroo humnoonni finxaaleeyyii faannoo uummata bobbaasanii guyyaa kaleessaa magaalaa Salkullaa keessatti ayyaana jijjiirraa bara haaraa kabajan ni agarsiisa. Viidiyoo kana irratti magaalaa Salluukaa qulqulleessuun bifa kanaan uummata keenya waliin ayyaana bara haaraa kabajutti jirra jechuudhaan dhalattoota Oromoo qe'ee isaanii irraa buqqisuu isaanii ibsanii jiru.
akkasumas qondaalonni aanichaa hedduun uummanni qe'ee isaaniirraa buqqifamuun humnoota fiinxaaleeyyii kana dhuunfatamanii jiran jechuudhaan ifoomsanii jiran. Kun akka ta'uuf immoo sababbiin jalqabaa caasaaleen mootummaa aanichaa humnoota kana deeggaru loojistikiifis ta'e akka humna buqqisaa ajjeechaas mana gubuu fi qabeenya saamsisaa jiraachuun isaa ifoomee jira. Ammallee humnoonni fiinxaaleeyyii kun gara gandoota jirru daaddaa fi warra gibooreetti bobba'uuf akka jiran tibbuma kana keessa dubbachaa jiru. Caasaan faannoo Amaaraa aanaa dharraa kun humnoota mootummaa aanichaan deeggaramanii ijaaramanii waan jiraniif sochii aanichaa dhoonfachuun gara bulchiinsa naannoo Amaaraa jala galchuuf taasisaa jiraachuun isaas beekamee jira. Konkolaachistoonni dhalattoota Oromootaan ukkaanfamuun birrii miliyoona 1 ol gaafatama hanga yoonaa gadi hin dhiifamnes jechaa jiru. Konkolaataan daandii naannoo Amaaraa keessa qaxxaamuree fiichee geessurraa akka deeman akka dirqisiise abbootiin qabeenyaa fi caasaan mootummaa humnoota kanneen deeggaranis jiru jechuudhaan ifoomsaa jiru. Aanaa dharraa keessatti sochii fi yakkoonni uummata Oromoo irratti taasifamaa jiru ulfaataa ta'uu kan ibse maddeen dharraa bulchiinsa naannoo Amaaraa jala galchuun qabatamaa jechuudhaanis namoonni adda addaa ibsanii jiran. Oromiyaa keessatti yeroodhaa yerootti birbadummaa Oromiyaa cabsuudhaan humni fiinxaaleeyyii kun uummata keenya Oromoo Shawaa irratti rakkoolee adda addaa uumaa jira jedhu. Uummata keenya rakkoo kanaaf saaxilaman keessaa hawaasni keenya dharraadhaa isa hangafaati kan jedhanis hedduudha. Yeroodhaa yerootti humna fiinxaaleeyyii daangaa Oromiyaa cabsee seenuudhaan uummata keenya naannoo dharraatti argaman irratti rakkoo amman hin jedhamne erga geggeessuu jalqabe oolee bubbulee jira. Kanaaf qaamni dhimmi ilaalu akka nuuf birmatu jechuudhaan hawaasni keenya aanaa dharraadhaa bulchiinsa naannoo Oromiyaatiif mootummaa federaalaatiif ergaa isaanii dabarsanii jiran. Rakkoon kallattiilee adda addaatiin uummata keenya dharraa irratti dhaqqabaa jiru yeroodhaa yerootti cimaa jira waan taateef humna kana fuuldura dhaabbachuun mootummaa naannoo akka qolatus gaafatanii jiran. Himanni dabarseeraan ala pirezidaantii Koree Olompikii Dr. Ashabir Waldegoorgis dabalatee hooggantoota Koree Olompikii Itoophiyaa irratti banamee jira. Kanneen himataman kan akka Shaalaqa Atileet Gabre Sillaasee, Atileet Gazaany Abarraa Federeeshinii Bunyaa Federeeshinii Teenisii Itoophiyaati. Galmee himannaa mana murtii sadarkaa jalqabaa federaalaa dhaddacha Araadaatti banamee irratti maqaan namoota 4 dhaabbataa tokko eeramee jira. Koree Olompikii Itoophiyaa kanneen himataman keessaa tokkodha. Himatamtoonni kunniin Koree Olompikii Itoophiyaa pirezidaantii Ashabir Waldegoorgis qabduu mallaqaa Dr. Eden Ashannaafiiti. Akkasumas barreessaan olaanaa Koree Olompikii obbo Daawit Asaffaa fi itti aanaa isaanii obbo Gazaany Waldee akka ta'anis ifoomsanii jiran. Oduu keenyarraa asirratti xumurree jirra. Oduu birootiin amma walitti deebinuun asumaan nagaa keenyaa isinitti dhaammannaa waan nu dhageeffattaniif galatooma.